Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhu hin dagatina. Oduu wayitaawaa hedduu barbaachisoo ta'an isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Itti bohara. Latti mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Kuweeti boba'aa gatii rakashan gatii gabaa addunyaatti gaditti Itoophiyaatiif dhiyeessaa turte addaan kutuu beeksiftee jirti yookaan addaan kutuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Maaliif kan jedhu. Oduun itti aanu muddamsuun kaaba Itoophiyaatti mootummaa PPP TPLF gidduutti akkasumas mootummaa PPP Eertiraa gidduutti jalqabe cimeetti fufee jira. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti dhimmi kun xiyyeeffannaa argatuun rakkoon kun mariidhaan akka furamu waamichi taasifamuu danda'ama jedhamee eegamaa turus osoo hin ta'in hafee jira. Amma immoo wanti jiru muddamsuu hamaa ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummalleen sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduu maddeen garaagaraa irraa argannes qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu wajjin isin wajjin ka turu ani hookaan guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajjin turuun itti bohara. Kuweet boba'aa gatii rikkaashan Itoophiyaaf dhiyeessitu dorgatuun dhagahamee jira. Sababni isaas haalli muummicha ministeera Itoophiyaa beekamuu dhabuu irraa kan ka'e jechuudhaan Kuweet boba'aa gatii rikkaashan Itoophiyaaf dhiyeessaa turte dhoggatte jedhamee jira. Akka odeeffannoon nu ga'e ibsetti Itoophiyaan doolaara qabdu imbaasotaaf baasuu irra imbaasota 30 addunyaa irra jiran cufuun akka filannootti taa'ee jira. Imbaasota 30 cuftee jirti. Imbaasota cufaman keessaa imbaasiin Kuweet isa tokko. Imbaasiin Kuweet cufamuun immoo daafaa qabatee gama Itoophiyaa dhufe jedhamee jira. Kunis Kuweet waliigaltee bara muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii waliin taasiftee turte gatii boba'aa gatii gabaa biyyoota birootii gaditti Itoophiyaaf dhiyeessuuf itti waliigalanii turan. Gama Itoophiyaatiin immoo terminaalli buufata xayyaara Boolee hojiin ijaarsa isaa Kuweetiif akka kennamu ture kan waliigalan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad immoo waliigaltee kanarraa hubannoo hin qabu kan hin beeku jedhamee jira. Hanqina doolaaraa irraa kan ka'e muummichi ministeera Itoophiyaa imbaasotaan cufaman keessaa imbaasii Kuweet tokko yoo ta'u imbaasii Kuweet kana cufuun immoo waliigaltee kanatti gufuu ta'a jedhamee jira. Haaluma kanaan Itoophiyaan waliigaltee keenya diigdee jechuudhaan Kuweet waliigaltee boba'aa gatii biyyoota addunyaatii gaditti Itoophiyaaf yeroo dheeraaf dhiyeessaa turte dhaabdee turte. Erga dhaabdee turte booda marii taasifameen imbaasichi deebi'ee akka banamu taasifamus ammas muummichi ministeera Itoophiyaa waliigaltee yeroo lammaffaaf irra deebi'ee haaromsamellee osoo hin kabajin hafuu irraa kan ka'e Kuweet dhiyeessii boba'aa gatii rakashaa gabaa addunyaatii gaditti Itoophiyaaf dhiyeessaa jirtu yookaan turte akka adda kutu taasifte jedhamee jira. Oduun itti aanu muddamni PPP TPLF gidduutti PPP Eertiraa gidduutti uumame cimeetti fufee jira. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti muddamsuu mootummaa PP TPLF fi akkasumas mootummaa PPP Eertiraa gidduutti uumame mariidhaan furmaata argatuu danda'a, lola hambisuu danda'a jedhamee yaadamaa ture. Dhimmicha irratti yaada kennuu fi mariin akka xumuramu jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennuun ala qabatamaan dhimmicha qabanii mariidhaaf dhiyeessu irratti qaamni dhimmicha irratti dhimmamuudhaan qaamolee rakkoon nageenyaa gidduutti jiru kana walitti fiduun waliin mariisisuu irratti rispoonsibiliitii fudhate hin jiru. Akkuma jirutti ta'ee mootummaan PP humnoota isaa naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessa baasuun gara kaabaatti fe'uu itti fufee jira. Akkasumas humna qabu gara daangaa naannoo Tigraayitti dhiyeessuudhaan bakkoota qabsiisaa jiraachuun mirkanaa'ee jira. Gama Eertiraallee Eertiraan kallattii garaagaraatiin humna qabdu hunda qindeessuudhaan bobbaasuun gara daangaa Itoophiyaatti siisitee qubachiifte jedhamee jira. Shaabiyaan gara lixa Tigraayin humna guddaa qubachiiftee jirti. Humna makanaayizdi ta'ee fi akkasumas meeshaaleen gurguddaan hedduun naannawa Humaraatti kaleessuudhaan kuufte jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun gara baha Tigraayinis humna guddaa fi akkasumas meeshaalee gurguddaa fi
humna makaanaayizidii qubsiisuudhaan qophii xumurte jedhamee jira. Yaada fi tilmaamni hanga ammaatti kennamaa ture lolli kun hin ka'u hin ka'a kan jedhu ture. Yaadni amma jiru garuu hin ka'a kan jedhutti hirkatee jira. Gara biraatiin immoo yaaddoo guddaa kan uume Oromiyaa keessaa gara kaabaatti fe'amaa kan jiran milishoonni maqaa milishaa jedhuun qotee bulaa leenjii guyyaa 5 kennuudhaan maqaa milishaatiin gama kaabaatti fe'amaa jiru. Qotee bulaan leenjii guyyaa 5tiin jijjiiramni inni fidu injifannoon inni galmeessu kan akkami jechuudhaan hedduun kan yaaddaa jiranidha. Gama biraatiin immoo lolli naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Naannoo Oromiyaattis akkasuma. Naannoo Amaaraatti lola guutuu naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun loltoonni mootummaan garas geesse hedduun hojiin ala ta'an jedhamee jira. Hedduun booji'amanii jiru. Naannichi immoo gara guddaa harka hidhattoota naannoo Amaaraa harka akka jiru dubbatamaa jira. Naannoo Oromiyaattis lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru haala adda ta'een tibbana cimee itti fufee jira. Tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa jiraachuu fi hedduu booji'aa jiraachuu beeksisaa jira. Tarkaanfii fudhataa jiruun kaampii waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo gurguddaa argataa jira jedhee jira. Kuni hundi walitti ida'amee biyyatti rakkoo nageenya hamaa keessa seentee jirti. Ibiddi waraanaa giddugala biyyattii naannoo Oromiyaatii fi akkasumas gara kaaba biyyattiitti naannoo Amaaraatti qabate osoo hin dhaanfamin lolli bira kaaba biyyattiitiin ni jalqaba yoo taate biyyattiin maal taati kan jedhu mallattoo gaafii hamaa jala galuu akka dandeettu qaamolee garaagaraa irraa tilmaamni kaa'amee jira. Oduu maddeen garaagaraa irraa arganne akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif qabannee jirra. Lola Oromiyaa keessatti jabaatee fi kaaba impaayirattii keessatti tuttuqaa humnoota Itoophiyaa fi hidhattoota TPLF gidduutti uumamaa jiruun torbanoota kana keessa loltoonni danuun mooraa bilchiginnaa gadhiisuun badaa jiraachuun ifoomeera. Torbanoota darban keessa lola Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti geggeeffamaa jiruu fi daangaa Amaaraa fi Tigraay gidduutti dhukaasa darbee humnoota PP fi TDF gidduutti geggeeffamu gara lola guutuutti ce'aa jechuun qaamolee nageenyaa Abiy Ahimadiittiin barcuma siyaasa isaa tikfatu gidduutti sodaa guddaa uumee jira. Haala kanaan wal qabateen loltoota murnaa gabroonfataa bilchiginnaa keessaa hedduun mooraa isaanii gadi dhiisanii karaa adda addaan badaa jiraachuun gabaafameera. Gabaasa loltoonni tokko meeshaa isaanii waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu kaan ammoo meeshaa isaanii gatanii baqachaa jiraachuun ibsameera. Sababni guddaan badiinsa kanaa sodaa lola guddaatu dhalata jedhuun babal'ataa jiruun wal shakkuu ajaja waraanaa waliif hin amanamne ta'uu duula keessatti dhumaatii sodaachuu ta'uu odeessi keessoo PP ni mul'isa. Murni bilchiginnaa yeroo ammaa kana teessoo isaa jabeeffachuuf dargaggoota humnaan waraana keessatti guuraa fi uummata nagaa irratti miidhaa geessisaa jiraachuun uummata biratti mufii fi balaaleffannaa dabaleera. Oromiyaa guutuutti humnoonni waraanaa murna faashistii Itoophiyaa abbootii qabeenyaa konkolaataa fi konkolaachistoota irratti dirqama cimaa kennuun konkolaataan isaanii loltoota PP gara kaaba impaayiraa akka mul'isutti konkolaataan dhuunfaa kan tajaajila hawaasaaf oolu humnaan qabamee tajaajila uummataa irraa dhaabbatee loltoota mootummaa fe'uun gara lolaatti fe'aa jiraachuun mirkanaa'eera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa fi konkolaachisoonni akka jedhanitti konkolaataan isaanii yeroo ammaa kana uummata tajaajiluu dhaabee geejjibni naannolee keessatti irrate uummanni hojiif jireenya guyyaa guyyaa keessatti rakkachaa jira. Sababni guddaanis murni faashistii Itoophiyaa konkolaataa uummataa waraanaaf jecha qabu dubbatu. Konkolaachisaa fi gargaaraa dabalatee abbootiin qabeenyaa akkasumas namoonni hedduun doorsifamaa sodaa keessa jiraataa fi ajaja bilchiginnaa diduun hin danda'amne keessatti kufaa jiraachuun ibsameera. Loltoonni bilchiginnaa konkolaataa humnaan qabanii warra didan irratti hidhaa, reebichaa fi doorsisa raawwataa jiraachuun himameera. Akka gabaasni mul'isutti yeroo ammaa kana daballiin gatii meeshaalee bittaa fi gurgurtaa hammaachuun jireenya uummataa irratti dhiibbaa cimaa uumaa jira. Rakkoo kana waliin wal qabatee xaxaan siyaasaa, hanqinni nageenyaa akkasumas dinagdeen bilchiginnaa kufaa jiru uummata keessatti rakkoo hammaataa fidee jira. Uummanni bakka adda addaa irraa akka ibsanitti yeroo ammaa kana maatii hedduu wanta ijoollee isaanii nyaachisan dhabuun rakkachaa jiraachuu ifoomsanii
Daa'imman hedduun nyaata guyyuu argachuu dadhabuun jireenya isaanii keessatti rakkoo guddaa keessa galuun himamee jira. Impaayeratti keessatti hanqinni hojii, gatiin boba'aa dabalaa deemuu fi tajaajilli bu'uuraa qaqqabuu dadhabuun uummata bal'aa irratti dhiibbaa daran cimaa uumaa jira. Rakkoo kanaaf PP irraa hanga ammaatti furmaanni waaraan kan hin argamne yoo ta'u, kun ammoo haala jireenya uummataa gara balaa hamaatti ceesisuu danda'a jechuun dhaabbilee garaagaraan akeekkachiifamaa jira. Magaalaa Adaamaa keessatti murni biltsiginnaa maqaa peestaala fayyadamtan jedhuun uummata nagaa jumlaan saamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa himan. Bifuma olitti eerame kanaan magaalaa Adaamaa kutaalee magaalichaa garaagaraa kanneen akka marfata Wanjii, Poostaa, Humna Ibsaa, Piikook, Amadee, Boolee, Yuunivarsiitii Adaamaa, Ganda Gaaraa akkasumas Ganda Haaraa toora buqqaatonni qubatanii jiranii fi gandoota biroo maqaan isaanii hin tuqamin keessatti peestaala fayyadamuu akkasumas gurguraa jirtu ittiin jechuun kaabinoonni fi hidhattoonni PP naamusa hin qabne magaalicha keessa halkanii fi guyyaa naanna'uun saamicha ulfaataa irraan ga'aa akka jiran daldaltootni magaalichaa himaniiru. Haaluma kanaan dunkaana daldaltootaa irra deemuun itti fayyadamuu fi dhiisuu isaanii addaan illee osoo hin baasin abbootii dunkaanaa tokkoon isaanii irraa hanga qarshii 20,000 gaafachuun yoo kennuu dadhaban immoo mana hidhaa darbachuun akka kaffalan taasisu. Kanuma walbatanii yoo galan milishoonni sirnichaa hordofuun sababa tokko malee mana tokko irraa qarshii 500 hanga 1,000 irraa gurrachaa akka jiran jiraattonni magaalichaa itti dabaluun eeraniiru. Murni biltsiginnaa tooftaalee saamichaa buusaa gonfaa, fannoo diimaa, inshuraansii fayyaa, nyaata milishaa, uffata milishaa fi kanneen biroo tarreessuun uummata saamaa kan jiru isa hanqachuun amma immoo tooftaa saamichaa biraa maqaa peestaalii hin fayyadaminaa jedhuun uummata qaala'insa jireenyaa PP'n empaayeratti itti uumeen gubachaa jiru daran saamanii jireenya itti hadheessaa jiraachuun ni beekama. Oduun ittaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan humna guddaa bobbaasee opereeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu gaggeessaa jiraachuu kan ifoomsee fi kan hojiittiin seenee ittiin hojjetaa jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromollee humnoota mootummaan bobbaasee kana hadheettiidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu fi injifannoo irratti galmeessaa jiraachuu beeksisee jira. Har'as haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Har'a Guraandhala 15/2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Lixaa aanaa Galaanatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas tarkaanfii har'a barraaqan humnoota mootummaa irratti fudhateen aanaa Galaanatti bulchiinsa magaalaa tokko to'atuu beeksisee jira. Akkasumas mooraa waraana mootummaa tokko irratti tarkaanfii fudhateen mooricha guutumaan guututti dhuunfatuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhate kanaan humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabee kan booji'eessaa akka jiran odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. Kaampicha keessaa meeshaalee waraanaa akkasumas hidhannoo fi qophii waraanaa hedduu kan booji'ee fi tarkaanfii har'a fudhateen dokumentoota garaagaraallee waajjirichaa fi akkasumas mooraa waraanichaa irrallee argatu odeeffannoon achirra baatee ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanaatiif oduu injifannoo isa biroo yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Lolaa har'a gaggeeffamee wal qabatee gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo hin arganne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.